Atlee mucaasheen dagatita buluu jaalalli namaan moofa atgaroo harki kee yoomna buusee nattiin qorruu seequllaa kottuffisee eenyuree akki kee kan naamsee makoo atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa Kolusiti gale kansu amatu gari kangotu damale enyu dagate war kolusiti gale kansu amatu gari kangotu damale hatle mucaasheen dagatita imbulu jaalalli namaan moofa atgaruu harki kee yoomna buusee nattiin qorruu seequllaa kottuffisee eenyuree akki kee kan naamsee makoo atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa atanaaf waakuma bara hundumaa qooda keenyuun ladhuu isaa dhumaa gara laafeessa koo caalta hundumaa atanaaf waakuma jennu atanaaf waakuma bara hundumaa
Qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta hundumaa atanaaf waaquma bara hundumaa qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta hundumaa atanaaf waaquma bara hundumaa qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta hundumaa. Keessan ol qabaa gara waaqayyootamayyuu eenyu dagatte warra koluusitti galee kan si wammatuuf gaarii kan gootuudha malee eenyu dagatte warra koluusitti galee kan si wammatuuf gaarii kan gootuudha malee atillee mucaasheen dagattita hin buluu jaalalli namaan moofaa at garuu harki kee yoomna buuse nattin qorroo seequllaa kottuffise eenyuree akki kee kan na obse atanaaf waaquma bara hundumaa qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta hundumaa atanaaf waaquma bara hundumaa qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta hundumaa atanaaf waaquma bara hundumaa qooda keenyoon ladhoo isa dhumaa gara laafeessa koo hin caalta abjuun namaan toltu rakkinni yommuu dhuftu iddoo ati jirtu Yesus dhiphinni dhaabatu amma yaana kee
danul finake namarra nagode rabarumke ammayanake danul finake namarra nagode raharkike ate godada 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 Jesus ate godada 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 Amen. Maltat. Ashwa meedatiin dhufe nan cabe. Okay, eessatti si cabe lafeen kee? Meera raajiin kee? Okay, CD kana eessaa si kennan? Itiyoo Xabiib. Gargaarsa maalii si godhan? Isaan kana na hidhanii turanii dura kanatu hidhame kana muluu isaa hidhamee ture. Erga hidhamee booda ji'a 3 fi bultii 19 ture. Okay. Jesadi bultii 19 ture lafeen sun amma wal bira darbeetiin kan inni qabate wal bira darbee wal bira darbee qabate the mighty name of Jesus Christ jabastem godhaatii Yesuus amen araara simadhu receive the mercy of the Lord amen 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 let's keep on watching the screen this young man under the ministry of the Holy Spirit was beaten the mighty name of Jesus Christ and had a chronic injury over his leg and the heart. Amen. An issue of body location. Amen. Amen. And he has been suffering from the pain for the last 3 months. Amen. The man of God is ministering to him now. And the healing power of the Lord is moving. Amen. And may you be tuned to this miraculous program and receive your mighty name of Jesus Christ. As he is ministering to him by the power in the mighty name of Jesus Christ. Name of Jesus Christ. Jabasate godhaatii Yesuus. Keep on watching to the reaction of the Holy Spirit. The man is breathing unusual deep breaths because of divine encounter. Yet the Holy Spirit is running this radiative massage and the mending of these broken bones, fixing his issue. Totally out of his conscious, experiencing the divine procedure. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate godhaatii Yesuus. Be healed. Completed. The healing power that has been working with Jesus Christ. The healing power that was with Jesus. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Fire.
Behind. TAYE. The man is experiencing The mighty name of Jesus Christ. yet. The man of God is ministering to him by the power in the mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Behind. Jabasa tayo pag-abo. TAYE susilpay. The mighty name of Jesus Christ. Jabasa tayo pag-abo. TAYE susilpay. Behind. TAYE. Keep on watching, for you shall be witness to the mending and the healing power of God working right here upon this healing mountain. Okay. Nailal. Look at me, brother. Kay milake. Be on your feet. Maltati am. To that place, እየነዘረኝ ነው Eh? እየነዘረኝ ነው you are saying something like is shocking me like an electric shocking. Atamna godhe jette. ነዘራ jira Eessa kee? qaama koo mulu Waan akka maaliiti? elektirikii Elektirikii. That is the divine encounter. For our God is the fire, consuming fire. Kaasisa kana gambe. Amma maal taate? Amma ammaa fi wallaalee. Of wallaalte. Eeyyee. You are free. Belisa, Kay adeem. stand You up are and free. walk. Kay you Listen. are free. You are free. Rise up. Brother, stand up and Waan walk. duriin goone hundumaa gochaa Rise deema. up. Rise up and walk. Look at him. Nailal. Man of God is encouraging him. Ulee isaa kaasi. Deemi. You are free. Look at him. This Maaltu man is sin also keessa checking darbe? himself out. Humna waaqayyoon na kee darbe. Jiraare dhibeen qophannaa kaaf ilaala. Doing what he was unable to do for a long time. Look at him. He was suffering from chronic disc sickness for a long time before the ministry. Hiikameera. Now confess it. Hiikameera. I am Hiikameera. Gooftaa released galateeffadhaa akka keessa walitti buusaate. and I'm delivered. ani bilisa ani fayyeera araarri naa ta'eera This young man is also ani hiikameera confessing naa galateeffadhaa and calling you to join him and to celebrate that I am here. araarri naa ta'eera I have the Rakkina kee message. gabaabsi yesuus dubbadhu na mee? fayyiseera Tarii boombiin na rukute Eessa kee miidhe? dugda koo kanarra kan gatitti Kanarraa kan kee maal gochuu hin dandeessu? harki koo waa ol fuudhuu hin danda'u na nyaatarra ciisuu hin danda'u. Keep on watching to the screen again. This sister had an accident from explosion of a Mighty volcanic name of bomb Jesus Christ. Belisa, you are free. It's free. and was suffering from this hair neck for a long time. Man of God has declared hair freedom, Behind. ministering to this. Of ilaalii ka barbaadde gad jedhii ol jedhii. Duraan maal gochuu hin dandeessu? Akkas kunoo kun na adoodee akkasitti na Amma nyaata. immoo ilaali ka barbaadde. Look at her. He was saying I was Mighty name of Jesus. Fayyeera to do like this for a long time before the ministry. And now I am healed. hiikameera. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaate. Released. I'm calling you to join her and celebrate. Another procedure is going on again. The Holy Spirit is running this divine procedure. The man is out of his conscious, as you can see him on the screen. Behind. For he had this divine anesthesia. Nailal. Rakkinni kee maali? narvii miila Eh? narvii miila Narvii miillaa. Maal si ta'e miillichi? in deemuu hin danda'u Eh? deemuu hin danda'u Maaltu si keessa deemaa jira? na dafqisiisaa jira Si dafqisiisa ka'e dhaabadhu. Keep on watching to the screen again. This man was suffering from his leg nerve sickness for a long time before the ministry. And because of that, he was unable to walk up straight. You are free. Ka'e adeema. Man of God has declared his freedom. Ka'e adeema filaali. You are free. The man Walk. is about to check himself out, walking up straight. Look at him. Fayera, He's fayera. celebrating. Jesus Christ. To God be the glory. For restoring the power in his name. Another divine procedure going on again. Mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit is taking over the brother, running the procedure, removing the sting of Satan from him. Look at him. Majestic deliverance is going The on. mighty name of Jesus Christ. The power in the mighty name of Jesus Christ.
Begin! Enough of your Samira. Fire of the Zeno from heaven. Abinda Samira. Fire from heaven. Bye, Kesa. Bye, Kesa. Bye, Kesa. Look at me, brother. Magan Kenya. Taarikuudha. Maltatem. Naannuma koo taglaalaan haadoochee. Naannuma koo taglaalaan haadoochee waan isaan beeku. Saying I'm feeling. Ani hin beeku nama na haadoochee na diilalleesse. Waan isaan beektu. Jabane nalaale. Na diilalleesse. Nalaale. Look at me. Waan isaan beektu. Beeku nama na He was diilalleesse. saying I don't know what, but I am feeling unusual Dugda freezing. koo na dhukkubaa ture. Balaa maaliiti? Mana narratti jigee. Mana sitti jigee. Maal gochuu hin dandeessu? Waan tokko danda'e akka jedhe caammaa koo nan Ishee amma waan duriin goone sana godhi ilaali. And he was suffering chronically from his backbone pain because of a house falling caammaa kootu hin bu'an hiikaa jedhe. on him. Caammaa kootu akka jedheetti bu'ee hiikachuu hin danda'u. Taayi kai taayi. And he was saying, even I was Kai. unable Taayi. to Kai. tie the Kai. wrap of my You are free. shoe before the ministry. Ani fayyeera. This is Ani the fayyeera. majestic restoration. Waaqayyoon Ammamiif kana gochuu hin dandeessu. duraan ji'a afuriif ciraamaan lafaan ka'u eegasii immoo eegaan lafaa ka'ee immoo dandeeme miilli koo jechuun akkas jedhee deemu daqiiqaa shan deemu. Naannaa ji'a afuriiti amma ji'a saddeet guuteera. Waan tokko na keessa hin jiru. He was saying, Galateeffannaaf harka keenya walitti it has buufne. been almost 8 months since I began suffering from the pain and chronically for the last 4 months I was unable to do nothing. Namoonni pireezensi hafuura waaqayyoo hin beekan waan ta'eef warra kaan yeroo abidditti nammee gubuu warra kaan akka cabbii baradoo warra kaan qilleensa saayinii adda addaa kenna maal taate waan natti dhufe hin beeku na dhukkubaa jira si'oo safayyaaran hin beekan boleetti nagaa siif haa ta'u maqaan keenya askaalaa maal dhibeen keenya Deeraa wadhennana waa miila kootii waa dudda kootii deeraa wannaan wanna keessa deema akka madooshatti na dhaal kan guggaala. Was suffering from a leg issue. Mighty name of Jesus Christ. Man of God is ministering to him. Out! Out! Experience Mighty name of Jesus Christ. the divine encounter. Out! Out! In Jesus' name. Demi kesa. Get out of it. Demi kesa. Get out of it. Kas. Mala tedin. Eyo tedin. Who are Eyo you? tedin. Manifest yourself. Eyo tedin. Who are you? Ati enyo di. Afuura digamte. Eyyan nasaka manattan deebise eyyan oggaa lama wuy wayyo Yesus eyyan wuy Out! The mighty name of Jesus Christ. Jabasate makagof Taayyee Yesuusin. Free. Man of God has declared her freedom. Kai. That she is free now. Kai dabat. Rise up on your feet, sister. Biyya nagaadha. Is everything well with you? eyyan Maal taate am? mbeeku nanazare Eh? nanazare You were Maal saying, taate hin beektu. eyyan Rakkina kee ilaalladhu amma. I was feeling something like a shocking of electric current, and that was the healing power of God.
running the procedure and she's checking herself out. Bilisa. What you are the nabbit to do? Ani Confessing. bilisa. Ani I kamera. am released. Araarri naa ta'e. God the mercy of the Lord. Naa galateeffadha For the waaqayyo na youth to join in and fayyiseera. celebrate. Galata jabaa fidaa gooftaa. Take me the Holy Mighty name of Spirit. Jesus Christ. Jabasate makagoftaa Yesuusin. Be healed. Hai. Out. Bye, Kesa. Keep on watching to the screen again. To the reaction of the Holy Spirit with the hand waving of his prophet. The Holy Spirit is running the divine procedure over this. Rasurgufi. Rasurgufi. Let her shake. Be healed. Bye. Tafawashi. Amen. Kina maaliiti? Konkolaataan natti galagale. Yoom cabde? Gaafa roobi. Eh? Gaafa roobi. Roobii darbeem. Torban arraamu. Eessaa dhufte? Finfinnee. Kaasarra kee ol. Kaasol. Pick it up. Up. Harkaan hin qabin kaasol. Up. Ol. Up. Ol. Lift it up. Ol. Up. Ol. Raise it up. Oh, Ol. Jesus. Ol. Oh, my God. Ol. Jesus, check. my God. He's experiencing Jesus is a healer. unusual power. That's why Kaya dapat. he's Kasarra kee ol. admiring the power of the Holy Spirit. Kasarra kee ol. Pick it up. Fuudh ol. Up. Lamman sa wal dugal fuudh. Both of them Na together. ilaali. Lift up chest. them together. Dachaas. Fold. Diriis. Stretch. Kaasol. Raise it up. Ol. Up. Ol. Up. Humni samiirraa sitti dhufeera. The divine power has come on The you. mighty name of Jesus Christ. Amen. Jabasite. Makagoftaa Yesuusin. Amen. Okay, na ilaali. Look at me, sister. You are free. Melissa. Irraa kee gamme. Labsaa deemi. Remove of her the bandage. Labsaa deemi. Maaltu si keessa darbe garuu amma? Biddaanna keessa bala. Akka biddaanna keessa yaa. Kanaaf Jesus, kanaaf Lord jette. She was saying something like the burning fire was moving in my body. Don't worry. For our God is a fire consuming fire. Jesus is a healer. Kaasol, kaasarra kee ol. Amen. Lift it up. Raise it up. Up. Ol, yaa. Yaa. Hold it. Wiggle it. Naduk. Wiggle it. Jabinni waaqarraa. Divine strength. Divine strength. Jabina waaqarraa. Divine strength. Jabina waaqarraa. Divine strength. You are free. Melissa. Yeah. You are free. Natsanish. Ol kaasaa labsaa deemi. Jesus. Ani fayyeera. Harki waaqaa na qaqqabateera. Ani fayyeera. Itti daballee galateeffanna gooftaa ulfina finna. Ameen. Ani hiikameera. Maal lafeen kee daakuu ta'e yoo? Jiru daakameera. Daakameera. Mee iskiriin irra kaa'ime. Anna on jiru lafichoo. Walitti funaananii hodhanii. Sibiila gashan akkas. Hey. Let's kaabee iskiriin irra kaa'ime. Viewers, keep on watching on the screen. This is the medical document for the brother going to receive the ministry of the Holy Spirit. He was crushed. Laala akkanitti caccabee daakame. And this is Huh? his bone Ciraan isaa hin jiru. that was Yeah. broken like this. The Holy The Spirit mighty name of Jesus Christ. fixes Be these healed. broken bones. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. And the man is experiencing Randalaba sandalaba kondialaba rabi santrabo krantraban. Bidda samirra, bidda samirra. man of Be God, healed. a fire from heaven. Keep on watching to the screen, for you shall be witness on the day of his testimonies. There is a metal fixed in this is injured bone medically, Mighty name of Jesus Christ. Be healed. running the recreation of this bone. This man of God is ministering to him. The man is experiencing special tranquility. Be healed. For this is a sound of tranquility. With
us. Maqaa Yesus Kristos ilma Waaqayyooti. Hodheera lafee. Power. Hodheera In the name of lafee. Jesus Christ. Hodheera lafee. I meant this bone. Hodheera lafee. I meant this bone. Abidda samiirra mataa miillaatti Fire. abiddi jireenya kee to'ateera dhiiga olichaatiin urgufi deebisa iddootti lafee kana funaani maqaa Yesus Kristos funaani. Yes, Satan. Funaani maqaa Yesus Kristos ilma Waaqayyooti. I command you to raise here. And the you bones come together by the power in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Mighty name of Jesus Christ. Be healed. With the declaration of his prophet. Afurri natti galee miillaan na dhaabe jedhe Isqeel. Afurri si dhaabu. Afurri lafee kee huumu. Spirit in Ammaa that kaasee mataa miillaatti stood me up on my si to'ateera dhiiga olichaati. and I Si declare to'ateera. the same Si spirit to'ateera. Amen. Jabina waaqarraa fudhadhu humna dhiiga Yesuusiiti. has controlled you, and may you receive the divine strength by the power in the blood of Jesus Christ. Amen. 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 Keep on watching. Amen. You shall be witness to the recreating power of God working upon this healing mountain with the prayer of his prophet. And may you encounter this healing power of God right there too. Na ilaali. Look at me, brother. Maal taate amma? Nan dhagoota akka bishaanii wayii keessa deema. Akka bishaanii wayii akka elektiriikii wayii keessa ganna nam'ee Bishaanii harki koo hojjechuu dadhabe. Eshi. Harka hojjechuu dadhabe. No harka koo kana laamma akka bishaanii keessa jira. Ammayyuu. Keessa jira. Of dadhabe harkichi. No na dadhabe. Inni cabee miilloo. Inni immoo ammoo waan jedhu amma akka kaleessaa akka dheengaddaa miti. Of na danda'eema. Of danda'e. No. Maaltu keessa darbe isa keessa? Laakkasachuu hin danda'u ture. Laakkasachuu hin danda'u ture. Akka duraan. No. Amma hoo jedhe. Amma I was unable to nan fayye amma baqqaa fayyeera. lie like this before the ministry. And unbelievable, miraculous is age. Fayyeera amma. Qoy sarjariin kennumne. Maaliif amma haadha olte? Keessa koo gad deema. Waan akka maaliitu? Waan na harkisa sii gadi. Yeroo deemu miilla gad harkisaa? No. Miilla koo gad na harkisaa ture. Gad harkisa? Humna akkamiidha inni gad harkisu sun? Humna wayii gad na harkisa. Asuma gadi deemi nan jedha. Miillichaan gadi deemi? Miillichi waan gada deemi nan jedha. Si keessa yaa'ee baay'ee. Harki koo kun of dadhabe. Wanta akka bishaanii kun keessuma gad deema. Na ilaali. Humna dhiiga olichaan. By the power in the blood of the Lamb. You are free. Amen. Okay. He was saying, I was feeling something like a charged liquid moving down my body. Look at him. Talk. It has been his first step to stand alone since the accident. The Holy Spirit Amen. is perfecting his healing. Yeah. The man of God is encouraging Ani him bilisa to ba'eera. work. And the Ani fayyeera. man is Ani of danda'eera. confessing, Ani fayyeera. I am Ani healed. bilisa ba'eera. I am free. Araarri naaf I ta'eera. have the mercy of the Lord. Naa galateeffadhaa saba Calling you to Waaqayyoo. join him and Of danda'eera. celebrate. Ani fayyeera. I am healed. Araarri naaf I ta'eera. have the mercy of the Lord. Cabni koo fayyeera. I am healed from my broken hand. Irra deebi'aa naa galateeffadhaa maaloo sabni Waaqayyoo. Calling you to join him in the celebration. Nama meeqa fide? Nama sadii. Nama sadii fide. Baajaajiidhaan dhufee tabdiitootu nagashe. Nama sadii si fide. Deemuu hin dandeessu ciraa? Hin danda'u cira Sadii deemu? ta'aneefin. Sadii Nama taate. sadii.
Deemuun danda'u obboleessa. Deemuun danda'u. Waayyoo. Eeka. Kottu amma. Bultii 16. His caretakers Fayyeeraan. were Ani saying fayyeera. for the Ani last fayyeera. 60 Sabni days, Waaqayyoo naa galateeffadhaa you maaloo. are the able to Galatatti stand dabala. up Beektan naa alone. galateeffadhaa maaloo. Now Dhukkubbii isaa beektuu isin maaloo naa galateeffadhaa. he is calling Ani you to join him fayyeera. and to Araarri celebrate, naaf ta'eera. confessing Saba God, Waaqayyoo naa galateeffadhaa. the mercy of the Anoon Lord. danda'eera. I sustain myself. Baatamuu keessaa ba'eera. I Of scared danda'eera. being carried. Another procedure is going on again. The might of Jesus Christ. Running the procedure. As the power Amen. in the mighty Amen. name of Amen. Jesus Amen. Christ. Amen. 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 Man of God is calling the fire from heaven. Amen. 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 This is almost mercifully. The Holy Spirit is running the procedure together. Nailal, you are free. Man of God has declared the freedom to this young man, Yeah. encouraging him to check himself up. Amen. He's checking himself. Now, Ani bilisan running, fayyeera naa celebrating, galateeffadhaa. confessing, Ani fayyeera. I am Ani fayyeera. I am here. Naa galateeffadhaa. Calling him Galata to join jabaa him fidaa and gooftaadha. celebrate. This brother is also checking himself up, doing what he was unable to do for a long time, and celebrating with such a run. Fayyeera. Confessing. Maal gochuu hin dandeessan duraan? Dandeen deemu ture. Baay'een deemu ture. Maalirraa kan ga'e akkas taatan? Duddi koon dhukkubaan miila koo walitti harkisa. Amma argisinii kadhatan immoo maal taatan? Nama gadhiiseera. Miilli koo suruma naan dhaabbatu danda'ee Eessa biyyi kee? biyyi godina shawaa kaabaa anaa kuyyuu. Viewers, keep on watching to the screen again. This young man was suffering from itching, chronic itching over his leg, and was unable to stand up straight. And he was bent to side like this for a long time before the ministry. The mighty name of Jesus Christ. The man of God is ministering to him by the power in the mighty name of Jesus Christ. Carane da fura setanati. You demonic spirit, scream out of him. Deliverance is going on. You are free. Man of God has declared the freedom to this young man also. And he's checking himself up, doing what he was unable to do for a long time. Look at him. Maal gochuu hin dandeessu? Gajjedhuu hin danda'amu. Amma laallaa durgeessii kadhatan. He was saying, I was unable to do what I'm Maal doing ta'e right mamma? now. Before the ministry, Fayyeera. celebrating now. Jira. Another deliverance. Mighty name of Jesus. Eewa tadhiin. Who are you? Eessa caraan eewu dha sadhuma ofi. Out of him and the release him. Eewa tadhiin. Yahweh, Yahweh, Abura Yahweh. The spirit is manifesting itself. The spirit of gratitude. Agarsiisi mallattoo. Ogoy. Dhaabe. Fura jawwee. Agarsiisi mallattoo. Spirit of the dragon.
Jesus' name. Maqaa Gooftaa Yesuusii. The man was delivered from the spirit of dragon, tormenting his life for a long time. Kuyyi nagaadha yaa? Nagaadha. Maal nagaadha goolaa oolte? Is everything well with you? Maal taate amma yeroo sii kadhatan? Wanna ulfaata wayiitii dhahee lafaan nadhe. Waan akka attamii? Wanna ulfaata wayii. You were saying, I was feeling something like a heavy power Amma mottam. fall on me. Nagaadha. Maqaan kee eeyudha? Lalisaadha. Lalisaa eessaa dhufte? Bushooftuu. Maqaan kee eeyudha? Maqaan kee eeyudha? Look at him. He's scared of that majestic power Amma mottamii attam amma immoo. moving with his prophet. Nagu. Amma mottam hin jedhe. Naguma. Amma nagara. Naguma. Maqaan kee Maqaan kee eeyudha? Look at him again. Lalisa. Ammoo. Nagu. Nagaadha. Was experiencing different signs of the Holy Spirit. He was saying, I was feeling burning on the first step. Now unusual push. Another manifesting power of the Lord over him. He was saying also, I was feeling something like a heavy power loaded on my body. And he's already fainted. Look at him. The Holy Spirit You are free. is over with the procedure, and the man of God has declared he has prayed them Maal keessa dhukkuba ture? to the man. Kottee garuu kan danda'e. Amma immoo laalladhu mirgi sii kadhatame laalladhu. Look Waan at dur hin him. goone hunduma. He was saying I was unable to do Jedhe laalladhu. what I am doing this for a long time. Naa galateeffadhaa jedhaan galateeffannaaf. Now praising the Lord with such a power. Hidhaan koo hiikamee. Maal maal gochuu hin dandeessu? Koo hiikamee. Maal gochuu hin dandeessu? Deemuu hin danda'u. Ammoo. Amma akka barbaadetti hin deemu. Look at him. He was also saying I was unable to walk. Miraculous is our God again. And to him be the praise, glory, and the adoration. Abidda samiirraa sitti qabateera. Man of God is again Abidda calling the hinaaffaa fire Waaqayyoo from heaven samiirraa hollachisi. over the demonic power Apologies. tormenting the health of this sister. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate, makagov. Be healed. Fire. Out. Fire, sir. Out. Fire, sir. Matama miillaatti humni Yesuus Kiristoos to'ateera seexana kan nyaatte. You devouring Satan. Qodaa qorichaa kan goote. Hollachisi matama miillaatti keessaa deemi. Get out of hell. Your spirit suffered here for tablet. Dozens of tablets. I command you to get out of here. Another procedure is going on again. Through this lay hand of his prophet, the Holy Spirit is locating with the brother. The brother is experiencing the divine encounter. And the sister is also recovered of that majestic move of the Holy Spirit. For this atmosphere is highly charged with the healing power of the Lord. This is a life-giving breeze of the Holy Spirit through this physical breeze of the prophet. Look at me, sister. Greetings. Amen. Amen. Look on my eyes. Amen. Amen. Sammuu koo keessatti ibidda wayii qabate. Abidda mataatti si qabate. Iddoo biraa hoo. Sammuu koo keessa si gadee ibiddi qajeele kana koo. Gadi yaa'ee. Maanni kun qorichi kun ragaan kun hundi maa inni?
Ichi baay'ee kana bichaa miti kana nyaadhee. Kaardiin mana yaalaa duwwaan jaadha. Iddoon hin dhaqiin hin jiru. Iddoo itti dhaqxe hin jiru. Marfeen hin dhaqiin bakki hin gaahin hin jiru. Maal siin jedhu dhibee kee? Beenkoo narbiidha jedhu. Narviidha. Dugda keetu madaa'e jedhan. Ilmi Waaqayyoo Yesuus si keessaa ifateera. Ameen. Kayidaaban? Viewers, these are all Go, her you are medical free. You are free. documents that she has been registered in different hospitals and the clinics Kayyadeemi ofilaali for kay you are medications. free. Keessaa du'eera maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. And she was diagnosed from nerve and backbone disc sickness. And now checking herself up, doing what she was unable to do. Look at her. Now she's confessing. Ani fayyera. I am healed. Ani fayyera. I am healed. Keessan jiru. Kamera. No pain is in me. Fayyera na galateeffadha. I Kamera. am healed. Bara dheeraa narraa hiikkate. And I'm freed from my burdens. And the chain is holding my body. Another brother is checking himself up. Maal gochuu hin dandeessu duraan. Taayiin kan ture hin qophoon. Ammamiif? Itti ka'ee hin deemu. Mighty Warra tureera. Jesus Christ. Diskiidha. Mee amma argisii kan. Check. And he was saying I was suffering from chronic Apologies. disc sickness. Apologies. Because of that, I was unable to do what I'm doing Abidda right Samira. now. Abidda Samira. Samira abidda. Samira abidda. Out. Man of God is calling a fire from heaven against demonic power, Behave. tormenting the health of this brother, declaring him delivering power of God is moving. Manifest yourself. What spirit are you? Speak it out. Bring out. Ajjeesu fani. Ajjeesu. Dhukkuba maal keessa keessa jedheen. Spirit is manifesting a plan to kill him. Maal keessa keessa dhukkuba. Bring out. Maal keessa keessa dhukkuba. Asa diski. Amma sagalee guddaan si'a lama calaane keessa deeme. Dabale. Taayyee keessa. Biyyi nagaa dhaabboleessa. Is everything well with you, brother? Nagaadha. Kai. Stand up. Eessaa dhuftan? Finfinneedhaan dhufe. Maal taatanam? Anuun beeku. Abidda wayitna keessa fiigaa ture. Abidda wayitna keessa fiigaa ture. Guutummaa qaamaa keessa fiigee abiddi? Anuun tan beeku hin beekne. Wanta beeku hin qabu. Na keessa fiigaa ture. Hin fiigaa? Amma hoo? Maqaa Yesuus. Because he was saying I was feeling unusual run in my body. Amma baay'ee nagaa. Maamna ifattanii? Anoo sin ifanne. Maa inni ree? Anoo yoon du'e maaloo. Yet we lack this majestic power of the Holy Spirit. Okay. Of ilaalaa amma. Check yourself now. Taakaaf ilaalaa. Sit down, stand up, and check yourself Wow. up. Waa jiraa? Is there pain? Hin jiru. Wanto hin jiru. Labsaa deemaa yoo firee. Saying no pain. Ani fayyeera. Confessing. Ani fayyeera. Ani fayyeera. I am healed. Ani fayyeera. Ani I am fayyeera. healed. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ani fayyeera. I am Ani healed. Look at him. How he is celebrating. Ani With such fayyeera. special Galata job. jabaa gooftaadha. Naan quufe. Eessa kee miidhame re? Askoo. Laphee morma. Hollachiisedhe. The name of Jesus Christ. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Abidda samiirraa. Samiirraa abidda. Abidda hinaaf hawwaqa. Yeey! Aba santra baadiyyaa namaa kan torobaan. Abidda samiirraa. Samiirraa. Calaane kee hidhachiisi. Yootariin.
Aframaalite. Hiika hojjechaatti. Aframaalite. Maqaa Yesuusiin aframaalite. Aframaalite. Afuura dulloomaa afuura durii. Afuura durii. This spirit Sariirraa kan darbe. manifesting itself. I am all the spirit. Sanyiirraa kan dhufe. Afuura durii. Kan ammaas jiru jechuudha. Ancestral spirit. Sariirraa maal godhi? Sariirraa tancee. Sariirraatti jedhe. Maal godhi jireessa? Okkubatti gadhiise diiskii. Diiskii kan biraa. Narvii. Kan biraa. Daafii maqaa Yesuusiin. Sabiitti sitti qabateera. With this nerve sickness. Maal gochuu ni barbaade? Maal gochuu barbaade? Ajjeesuuf. Ajjeesuudhaaf. Plan to kill him. Qabee gara qabde. Waggaa tokko. Waggaa tokko. Irraa hiikii you are free. Irraa hiikii. Ikirraa. Akkatti lafeensa Remove of him the bandage. lafeensa keessaa ba'e kaameramaan. Look at him. This is how Lafa lafeensaa gaa argita. his shoulder bone is dislocated. Lafee kan agartu. And you see the Wacha screen. dislocated bone. Garuu atuma lafeen ol kana ol ba'ee keessaa cabee jiruuti afurri gaafatti dhufu maal godha inni hojjechiisa. Kaasarra kee ol. The Holy Spirit is Kaasanu. activating Ol. even this dislocated Kaasarra hand. sariifadhu. Look at him. He's doing Hojjedhu. Okay? something Okay. beyond Okay. natural imagination. Look at him. Maali dhatte? Fura maali dhatte? Afuura diiskii. Afura diiskii. Narv. Afuura narvii. hiikamee. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati. Ittan galee. Eessaatti galtee humna dhiiga hojjetaa? Turuutti lafa lafee yoo sagalee kee ol fuudhi. Afura maali tadiin? Gaafa afura maali? Daafii eessaatti argamu? Maaloo na dhiisaa. Eessaatti argamu? Daafii ka yeroo kennu eessaatti argamte? Na dhiisaa jettee. Maali? The Spirit is saying, let me go. Miila kee dhaabadhu. Let him be on his feet. Gadhiisati gadhiisi. Bani ija kee ilaali. Bani ija kee. Open his eyes. Afura maali ta'e? What spirit are Afuura you? diiskii. Speak up. Ilaali. Lafatti gad dabalame. Get down. Back him on the floor. Taayyee keessa. Si olitti gadi bu'i. Dhaabattee Go to ilaaltaa isa. hellfire. For there is your place. Look at him. Mine? The man is experiencing something unusual on his Fayyeera. body. Fayyeera. Confessing. Naan fayye. Kottu bayi. Naan fayye. Kottu bayi. Maqaa Yesuus Map. fayyina naa ta'e. Come out. Bye, Naan go to. fayye. Come. As another deliverance is going from the congregation. Fayyeera galata Waaqayyoo. Takka man is gad jedhee confessing. taa'ee ka'uu hin danda'u. I am Taa'ee here ka'uu hin now. danda'u. Waggaa tokkoof. Waggaa tokko. Hojjechuu gajjechuu. Hojjechuu gajjechuu. Fayyeera. Dhaabi dhaabi dhaabi. Qoy qoy asaamu. An bilisa ba'eera. An bilisa ba'eera. Naa galateeffadha sabni Waaqayyoo. Bilisa hin ba'e. The man is yet confessing his freedom and deliverance. Calling you to join him in the celebrate. This man of God is ministering to this young man, this young boy. Sagalee guddaan si'a lama calaani kee. Scream out twice loudly. Dabali. One more time. In the name of Jesus Christ. Taayyee keessa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Be free. Bilisa ba'i. Nagaan siif haa ta'u. Kai kai. Nagaan siif haa ta'u. Hallelujah. Qoy qoy jabani dura. Jabani. Na laalin jedhe. Maal taate am? Yeroo inni fayyaaroo dugda goona rukkuba. Kana goona qabata. Dura ammoo. Humna cimaa dhufee natti bu'e. Humna akkamii? Noon beeku humna ulfaata. Waan taate hin beektu. Na laale. Keessa sokkeera. Gone. Sokkeera si keessa. Keessaa du'eera bara baraan you are free. That sickness is died from you.
forever. You are free. Ambilisa, ani fayera, arari na tera. Waaqayyoon na galateeffadha. Calling you to join him in the celebrate of the divine encounter over this his hand. Let him shake. Fire from heaven. Man of God is calling a fire from heaven. Jesus. The man is experiencing unusual power. Fire. You are free. Belisa. Maltate am? Jabe. Sin jada sanan jada. Namicho maltate am? Abdoo inni keessa gaddara. Baay'ee si gubee? Baay'ee na gube. Amma hoo? Because he was saying, I was feeling an unusual move of something like fire really floating in my body. That was the healing power of God. Maltate am? Abdoo inni gube. Come out. Waan akka abdoo inni keessa gaddara. Come out. Come out from wherever. Out. Come out. Bring out. Basas. Come out. Gay. Come on. Farfadna seetanate. Afurakallo. Fagadi. It is the spirit that has been worshipped. Idol spirit. Bring out. Mighty name of Jesus Christ. Out! Fag! Show your ritual ceremony. Fag! Frank Aldo. Your spirit of Fag! idol. Out! Jesus. Get Never again. Get out of it. Out! Saduma. Maka Yesusin. Eudat. Eudat. Maka Jesus Christos mawaqayot. Gubat maka Jesus. Gubat abidda samira. Kasidab. Fire from heaven. Kasidab. The mighty name of Jesus Christ. Kotutti deebina asheetti. Faarfannaa seexanaati isa mana qaalluutii faarfatanidha. Maaltu ta'e amma jireenya keessan irratti? Waan akka abiddaa yeroo isinii kadhatamu san. Waan akka abiddaa keessa gadi ba'e na Kaasol. amma fayyeera. Ammamiif kana gochuu hin dandeessan harki keessan kun? Kudha furii fin tochoo. Ammoo. Amma hinii kan. Naa galateeffadhaa sabni Waaqayyoo. Naa galateeffadhaa. Naa galateeffadhaa. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Amen. To join him in the celebrate. Amen. Confessing his healing. You are free. Kai. Declared Castle. the freedom to this is the church. Castle. Encouraging here Kan castle. All. to rise up this your hand. All. Up. Ikra. Remove the bandage of hair. Gabi. Lapsade nol kas.
Kaskas. Charan. Iyirra. Fayyeera. Fayyeera. Harki koo fayyeera. Amen. Ngalateeffanna mee harka keenya walitti buufnee gooftaa. Amma idan ukkuya. The procedure is going on. Man of God has declared her freedom. Ada fararinate. Abbaye. 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 Makan ken. Kabbabuda. Like this. Amma gaa ofitti na kaafte silallee jala sanan fixadeen ture. Eenyuti? Sagalee guddaan na deebisi. Eewudhaati. The mighty name of Jesus Christ. Eewudhaati. Dingeetu. Eewudhaati jedhe. Dingeetuudha. Eenyudhaati. Omboree maalfillaa. Eenyudhaati jedhe. Omboree maalfillaa. Sagalee guddaa keessaa caali bayi. Tabali. Out. 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 Take it. Elephant. Lay her down and release her. Bekisa. In Jesus' name, come out. Ako tayo susin Bekisa. Kai. Stand up, Kai. sister. Mille kenna badu. Kai. Be on your feet. Kai. Be on your feet. Nalal. Ewa makan Look at me. Kabbabu. Esa duft. Ana cuma goduroraan. Jalbeen fadhu. Kaasa rakkee eewu dhamaatii keessa kan qalluu waaqessu. Hundi keenyu durii waaqessina kee qalluuttaneerumeera. Qeelloo qalluutti heerumte. Qalluchi maal jedhama? Baalfinnoo jedhamti duratti biyyuu qoffaga ture. Irraa kaaseedhe. Irraa kaasee. Afura qalluu. Afura qalluu. Siganeera. Siganeera. Dhiiga walichaatiin. Dhiiga walichaatiin. Mataa keerra dhaabadheera. Mataa keerra dhaabadheera. Kan kee miti ani. Kan kee miti ani. Afura keessaa sadii bakkeetti baase. Afura qalluu na keessaa dhangalaasi daaraasee xalaanarraa urgufi kiristoositti hambade badiina baase. Afura kee baase. Dabale. Sadumaa. The mighty name of Jesus Christ. Jabaasate maqaa Out. Bekisa. You are free. What the spirit of idol that has been worshipped for a long time. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Kabbabuudha. Abbabu maal taate amma? Na dhukkuba. Maal si dhukkube? Sammuu na dhukkuba. Ija kee? Ija na dhukkuba. Kan na nyaataa sammuun kun edda na qabee waggaa baay'ee narra ture. Amma ilaali jiraa? Amma fayyaadha. Amma fayyaa kooti. Nagaa keeti. Nagaa kooti. Yooma amante gooftaa? Ana waggaa afur eddan amanee asuma ufeen amanee. Okay. Hakiimiin na dadhabee marfeen na dadhabee daadhiin dhaqni jiru sammuun na du'e. Wajjin dhufte amma? Mucaa xinnaa tokko faana dhufeeraa caalu. Fedha kottaa wajjin dhuftaan. She was saying I have been treated at different hospitals. Amma boyisi keessa deemeera. And I was unable to be healed. Bishaan araaraa galgala waraabbataa dhattee iddoo qalluu sanatti firfirsitaa qeensaaniin bada kana booda. Kana waggaa umurii guutuu na ajajaniitu. Kana liqimsaan jiraan sammuuti naan jedhanii qoricha sammuu hin mul'atu. Sammuuti umurii kee guutuu kana liqimsita jaawwakka. Kana booda sirran jiru ilmi waaqayyoo sirra adda baase. Ameen ameen ameen. She was suggested to use this tablet for sleep. For her sickness is suspected to be mental disorder. This is her baby. Overdose itti gadhiifnaan lafa dha'e seetanichi. Inni galeera?
ها كتبه يا مكان كه أمانته إلا ما استرجع ميام نجار أما هو نجار أما هو the mighty name of Jesus Christ Jabasate mag-agov tayo susin. أمانته مالتا تمو نجار نترجع مار ما في كفترين جري مالتا نجار نرجع تشانجرا This man is experiencing peace. Okay, in the mighty name of Jesus Look at Christ. him. Amma oh. Okay. Esarufte. Finner. Malajinke. Mijin barsiisa. Okay. Master Agamam. Shocking. Shocking. The mighty name of Jesus Christ. Yay! Jabasate Amma mag-agov tayo susin. oh. Shocking. Shocks you good. Utumak amake. This is the manifestation of the power of the Holy Spirit. Finne ojinke oh. جنكو شوفيرة شوفيرة. Master Agama jiram. نزرت Nazare. Come on. This man is also saying I'm feeling an usual shocking, like a shocking of electric current. Abid Samir Abid. Fire from heaven. Fire from heaven. From heaven. Scream out of him. Abid Samira. Fire from Mighty heaven. name of Jesus Christ. Jabasate mag-agov tayo susin. Sirratti bobera Abid Samira. Fire The is mighty name of from Jesus heaven. Christ. Kesa charan. Scream out of him. Master Agam. Okay. Master Agam. No, let's see. Come on. Fede ya. Kot. Mak anke en. Married Malta tem. የሆነ ፓወር ወደ ውስጥ ገባ የሆነ ፓወር ውስጥ እስታውንስ The mighty name of Jesus Christ. Jabasate mag-agov tayo susin. Be healed. Fire. You are free. Belisa. Free. Wow. Thank you because of time. Mama. Belisa. Kai. You are free. Amen. Because of time, you are free. You are free. Yeah. Come on. Ani fayera. Ani bilisa. Ani bilisa. Na galateeffadhaa sabni Waaqayyo. Nan fayye. Harki koo tocho'eera. Nan fayye. Fayyeera. Mighty name of Jesus Christ. Anis fayye. Jabasate mag-agov tayo susin. Samir Abid. Castle. You are free. Come on. Ani bilisa. Ani fayera. Ani fayera. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. You are free. Jabasate mag-agov tayo susin. Fire. Ani bilisa. Ani fayyeera. Confessing. I am Hiraan koo na hiikameera. healed. Na galateeffadhaa. I'm freed from my bondage. Telling you to join him in the celebrate. Fayyeram namich. Michaan fayyeram. Already abiddi kee agubeera kaya deeme dhiin. Umni kaansarii harmaa keessaa du'i maqaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Your spirit of branch. Cancer die out of it. Be healed. Fayye. Be healed. Fayye. You are free. Bilisa. Maaltu si dhukkuba? Miila. Harkaan miila. Eessaa dhufte? Bareedaadhaaf Finfinneedhaan deema. You are free. Deemi.
Ani bilisa sabni waaqayyo naa galateeffadha. Ani bilisa. Sister is confessing their healing, calling you to join here and celebrate. You're free. You're free. Thank you. Rakkinni kee maal ture? Morma koo miila koo na baqaqee jilba. Mormi kee maal ta'e? Na baqaqee. Balaa maaliiti? Motora. Balaa motora. Jilbi kee kunoo? Innis na tarse. Kottuu bayi. Kottuu. Ewa tadiin. Abuda goricha. Abuda tidak cete. Akan dikucete abuda cete. Akan dibilgom. Dalam aku tiada. Wajah. Out! Bikers! Biker! Kau tu bayi. Kas. Kay gurba? Magaan keenya. Gaadisa. Eessaa dhufte? Wallaggaa lixaa. Eessa wallaggaa? Najjoo. Maal taate? Akkan ta'e hin beeku ammana. Kottu gara koo. Come near. He was saying I was out of my conscious. Amma duri dur seexanni jaartotarraayya. Amma jaartonni bilisa ba'ani. Dargaggoonni si anan kadhatan hin dubbisan waan ta'eef isaan irraa caraan amma. Jaartoliin natsaa isaanii taa'anii galu. Qooda dur seexanni ta'e irraayyuu isaanii nafooratu tochoosa amma. Amma siyaana jilbi kadhannaan jiru macaafa dubbisuu waan hin jiru ta'eefi parsantii 100 keessaa 70 umurii dargaggummaa keessa kan jiran irraa hiyya kaasi. Gaaddisa na ilaali. Lammaffaa seexanni akkasirraan iyyine. Eesh. Afuura waaqayyoo ofitti waami. Guutama kadhadhu. Macaafa dubbisi. You are free. You are free. Gamme. Maalan ta'e dhalli kun. Balaa mootoraan narra ga'ee. Gamu. Mormi isaa kun sodhamaa. The mighty name of Jesus Christ. Samir Rabbit. Olachis. Be healed. Be healed. Warri kun lamaanii balaa konkolaataati lamaan isaanii. Be healed. Nalali baba, nailali. Motorri kan keeti. Kan obboleessa koo. Si toofa. Eeno. Biyya eessarraa dhufte. Ukkee. Kamaraatutti nuuf lammaffaashi. Suutattee of taka. Bagan cabeedhi. Sila waldaaraaraan dhufaa jedhe. Kai deemi gaamma. This young man had a motorbike accident Damn, you are free. and was suffering from the pain. Yeah, since damn, the you are accident. free. The man of God is encouraging him to work. Blessed be the holy name of the Lord. Now he's come to say, I am healed. Another procedure is going on again. To the sister, but unable to stand up straight. Bolaan dhaasin. Balaa maalisin caccabse. Konkolaataa lamman keessanuu obbolaadha. They are brothers and sisters. The mighty name of Jesus Christ. The Holy Spirit is running this procedure for these brothers and sisters. Na ilaali.
Oh my God. Keep on watching. This is a chronic wounding that she developed from the accident. Go get Ramadan kun. This wound is dry. Go get Ramadan kun. I declare it is dry. Amen. It is meant. You are free. You are free. And you are healed and freed. You are Bilisa, free. You are Bilisa free. Thank you. Bateta. Thank you. That is Bilisa Bateta. Labsad dema. Confess your freedom. Bring. The mighty name of Jesus Christ. Cancer, yarma. Charanik. Name of Jesus. Come out. Hey, bhai. Charanik anta dem na diga Yesusin. Kas. Hey, bhai. Yotarin. Jesus Christ. Barra jira katishin kana chawalte jim jedhani dhumani warra dalaganidha akatishin kana obboleetti raadheedhu warra dalagani mallattoo kee agarsiisi dalagi kam Guyyaa seexanoonni dhumanii walii bu'anidha guyyaanarraa. Today the morning ceremonies for Satan, for the Son of God, has destroyed their tents. Ingaltu. Addis Ababa dhuftee karaa irratti ishii bibittinne jama kinaan ishii galabataa. Abbaa sobaa. Hammana sobaa ishiin argitu gaa nageecho. Bade. Maqaa Yesus Kristos In the name of Jesus Christ. Maqaa Yesus Kristos ilma Waaqayyooti. In the name of Jesus Christ. Abidda jiniin. Nailan, paralyzed the Be paralyzed of him. Paralyzed the Be paralyzed. Paralyzed the Lakan Kanet Lamafa paralyzed. Paralyzed. And I Gama command Wakayo you. hit Esi Kabera can about the paralyzed the Among that evening, some Mutero de Buga Sisum Baesa. In that evening, you gonna get this. Some Muta debu again was about a case about. Let him deny the works of Satan. Thank you. Before he will be delivered from the spirit, because he has committed agreement with the spirit. Thank you. Galatoomaa. Who is his caretaker? Mano yamataween wandam. Esa kaftani, esa ejunnufe. Qofa dhufe. It's okay. Fedi garakot. Sammuu keetti deebii dhiiga walichaatiin.
be back to your mind. Out! Out! Kay dapat. Gamme gansisiisi. Gansisiisi. Jilbeen fadhu de gansisiisi. Dabale. Tole maqaan keenyudha. Bayecha Girmaati. Biyya eessaarraa dhufte? Addis Ababaan jiraadha. Biyyi kiyyaa Addis Alamii. Maal hojjetta turte? Leestiroon hojjedha. Hojii leestiroon hojjedha. Obboleettii kiyyaa na jalaa dhukkubaa harkishii cabaadha. Achan geechaa achitti bilisa baate ishiin bilisa baatee dhufti. Fudhadheen naqaan jedheeni fidee itti nan dhufe. Abbaan kiyyaa inda lagaa ayyaana qaba. Ani hin beeku garuu ayyaana jedhu ani waanuma isaa hin beeku. Maal godha inda lagaa? Inda lagaa baqa yeroo hunda yeroo warra du'aa dhaqee galee akkanumatti lafaan qaxaqqatee yeroo hunda akkanumatti boonyaa. Kanarra fuudheen bishaan gateedha. Fuudheen biyyaa baasa baaleetti galcheedha. Baaleetti galcheen baala nyaachiseedha. Ani obboleewwan keeyya keessaa nama sagalgan keessaa anatamani. Ortodoksiin ture yeroo bakkee kamiyyuu xabala kamiyyuu deemee umaa furmaatan arganne. Amma asiin immoo tamsi godha asiin. Jireenya kiyyaarree ballee lubbuu kiyya balleessuu yaada adda addaa sammuu koo yoonan rafee hirriiban qabu. Matuma kiyya goggogaa kana yoonan akkana godhe akka waan na nyaachuu inni itti fakkaata. Ofaan hooqaa garuu omtuun irra hin jiru. Yeroo achi keessa teessu yeroo waldaa keessa teessu immoo maal taate akkamsi godhee maal tassi fide? Bakka kana jalaa labna godhee akkas tirtirtirne achi bakkee yeroon taa'u. Isaan booddee waan na godhe dursa akkas na godhaa ture natti furee maaliin akkana na godheen akkanuma of goonan omtuun irra hin jiru. Lab na godhee kanarra waan nan ta'ees hin beekan. Hafuura maatu sirraa fagee sirraa dalagaa ol isiinis amma iyyee sirraa adda beeraa gooftaa galateeffadhu. Saba Waaqayyoo na galateeffadhaa. Jireenya nan itti jiraachaa ture namni hin beeku garuu Waaqa bilaba kanatu beeka. Naa galateeffadhaa nuun jedhaa siniin jedhaa nu galateeffadhaafe. Caagoodhaa naa galateeffadhaa yaa saba Waaqayyoo. Keessi koo nagaadha. Ergan Adaamarrattis ergan deemeen ture. Erga achi naa kadhatame furmaata baay'een argadhee ture. Yaadni irreen irra hin jiru eessanarraa dhaqee jechaan ture. Yaada koo bakkuma hundatti fuudhee qalbii koo bakkuma hundatti cuubeerree yoo nan of harka biillaa wayirree yoo nan of harka qabadhe obboleessa kiyyaas obboleettii kiyyaas haa ta'u waraani na godhe bayyeessum jedheen dafee biillaa san lafa godhee mana sanii ba'a malee biillaa waan qara qabu harkatti qabaadhe tanan namuma abbaa barbaade haa ta'u waraani na godhe. Amma keessi kee keessi kiyya baay'ee natti gammadaara.